nageenyi isiniif haa ta'u faamilee kee beekumsaalee kam jirtu nagaa keessanii namni warri naan isin beekus warri isin hin beeknes warri na beektanii warri na hin beeknes hundi keessa namni hundumtuu baga fayyaa nagaa ta'e jecha anis immoo nagaa kooti arrash deebee dhufeetiin jira wanta deebee dhufee fi otoo isinitti hin himin duratti wanti isiniin jedhoo jiraate warri chaanala koo sabskraabii gochaa harsan viidiyoo koo laayikii gochaa na jajjabeessaa yaada keessan koomentii irratti naa kennuudhaan namni tokko lama yoo ta'e jabaadhu namni namaan jedhu haamilee yookaan mooraalii namaaf ta'a waan ta'eef warra akkanatti na bira turtan yookaan na cinaan dhaabbachaa jirtan hundi keessan hedduu galatooma ulfaadha bakka jirtan akka jirtan haala jirtan keessatti hamtuu isin hin argin gaariin isin hin darbiinii bakka yaaddanii fi lafa hawwitan yaada garaa keessanii biraan isin haa qaqqabsiisu isiniin jechuun barbaada baay'ee ulfaadha galatooma. Maaliif nama gargaaruu fi nama ta'uu qofti gahaadha. Ani immoo otoo isiniin jirtan ta'ee namni illee nan beeku miidiyaa kanarratti illee baruu namoota hedduutiin wal baruu hin danda'u. Akkasumallee waan an beekurraa baay'ee dubbachuudhaaf yookaan konfiidensii mataa koo godhadhee fuuldura keessanitti deddeebi'ee akkan dubbadhuuf kan na jajjabeesse tokko isin waan ta'eef tumsisinaaf gootan asin nagahee jira baay'ee galatoomaa ulfaadha isiniin jechuu barbaada. Ammas kanatti aansuudhaan wanti isiniin jedhu yoo jiraate ammallee taana ijoolleen keenya Oromoo baay'ee wal jajjabeessu wal gargaaruu irratti hirmaannaan keenya baay'ee gadi bu'aadha waan ta'eef anuma dabalatee piliis bakka jirtanitti wal jajjabeessa namni kamuu ogummaa garaagaraati kan inni qabu waan ta'eef waan keessa keenya jiru kana gadi baasnee saba biraaf illee akka qaqqabsiisnu gadi baasnee akka dubbannu akka hojiirra oolu namni biraan illee akka itti fayyadamuudhaaf gargaarsi walii keenyaa barbaachisa waan ta'eef wal jajjabeessaa isiniin jedha manni koollee amma dadhabee sadarkaa gadi bu'ee irra jira kaasaa ol kaasaa ani isinitti kennee jira miidiyaa kanarraa dhabamuu hin barbaadu asirraa deemuu hin barbaadu maaliif yoon asirraa dhabame akka waan lubbuun hin jirre wayiitti nuuf ilaaluu danda'a hin beekamani maaliif as gubbaa irratti waan baay'ee baradheeraa gaarii sammas adda baasii kanan beekan as miidiyaa kanarrattidha namoonni akka koo waan akkasii keessa dabartanii sirriitti isinii galuu danda'a yaadni koo inni kan biraan qimomoonni madaamii warri ganaa yuutuubii hojjechuudhaaf bantanii yaalirra jirtanii wanti isin rakkise yoo jiraate wanti ani isin gargaaru yoo jiraate waan keessa darbee dhufe waan ta'eef sa'aatii guutuudha yoo ta'e maatii yookaan immoo isaa maamila baay'ifachuudha yoo ta'e akkaawuntii na bira jiruun illee isin gargaaruu nan danda'a waan ta'eef waan isin bira jiru waan rakkattan irratti yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa isin qaqqabsiisu isin qaqqabuu hin danda'a isin jechuufi inni kan biraan har'a wantan qabadhee dhufee mana namaa deemuufani kunoo akkuma argaa jirtan akkuman oliittiin jira mana namaa deemuu fi maaliif akka mana namaa deemuu isinitti himaa jechuudha yeroo ammaa kana ijoolleen biyya kana keessa as Dubaay kana keessatti ijoolleen kan mana barumsaa cufanii galan illee jiru kan ganaa cufan immoo jiru kan koo ganaa cufu torbee tokko ammayyuu qormaata qabu jechuudha torbee isa dhufu qormaata qabu kanaaf qo'annaa mana adaadaa isaanii deemu mana obboleettii haadha isaanii achi deemu qo'annaa nu geessinaan jedhanii jiru achi immoo mucayyoonni Itoophiyaawwan taatee tokko jirti akkan deemuu beektee jechuudha na eegaa jirti yoo ati dhufte wanta nu hojjedhuun qabaada fi kottu nama biraallee hin ergiin ati akka dhuftuun barbaada jettee jirti maaliif mana nan jiru keessa sadii taanee hojjenna waan ta'eef gaaf tokko ishee tokkotu deema gaaf tokko maanatu gaaf tokko immoo akkasuma wal jijjiirree deemnaa jechuudha isheen immoo har'a an akka deemuu barbaadde waan isheen hojjettu hin beeku wanta isheen hojjettu sana walumaan ilaallaa sallee isin biraan hin qaqqabsiisa isin immoo isa haga dhumaatti viidiyoo daawwadha akkuma isiniin jedhe nama gargaaruudhaaf nama ta'uu qofti taadha amma kana chaanaalli koo baay'ee dadhabee kufee jira isa kana immoo isa isinitti kennee jira narkaa fuudhaa wanta jala dhaabaa akka inni gadi hin kufnetti wanta jala dhaabaa isiniin jaa amma kanaaf gabaabumatti gara sanaan deema waan ta'eef achi deemee maal akka isheen hojjettu gochuu isaa isinitti agarsiisa yookaan immoo isin biraan qaqqabsiisaa jechuudha kanaafuu na waliin turaa isiniin jaa yaa'u as gamaa gamana waan jiru yoo jiraachuu baateeyyuu kallattii maal akka isheen hojjechuu barbaaddu isinitti agarsiisa yoo isin barsiisates yoo isin gorsates yoo immoo isheenis gorsa keessan barbaaddetes ayidoonnu maal akka isheen hojjettu hin beeku amma kana gamanumaan gara ishee deemna
na waliin kota na bira na fina namni tokko akka na bira. Kunoo akkuma argaa jirtanii makiinaa keessa galleetu viidiyoo waraabaa jira. Asirratti dubbachuu hin danda'u. Ergan viidiyoo xumuree kunoo sagalee irratti waraabaa jira. Baay'ee yeroon viidiyoo hojjedhu kaameraan koo haayilaayitii waan qabu malee akka kana adii miti. Maaliif guyyaa tokko gaafa lafa irratti na argitan isheen koo kaameraa irratti baay'ee adii turtee lafatti arginee gooriraa fakkaatti jettanii akka ofiis rifattanii anaanis na rifachiisni akeekkachiisa isinitti himuufi. Imala keenya xumurree manni sun fagoo miti daqiiqaa 35 caalaa nurraan deemsisu taaksiidhaanii achi geenyee erga achi geenyee booddee ijoolleenis immoo qo'annaa isaanii xumuranii erga waliin qo'atanii booda naannoo bosonaa yookaan safara sana kaaffee wayiitu jira wal fudhatanii hiriyoota isaanii wajjin achi deemnee buna wayii dhunnee yeroo deebinu manatti deebina. Ati immoo asuma turiitii nu eegee naan jennaanii okeedheen ani immoo isaa asin deebi'ee jechuudha. Bakka kanatti wanti nuti hojjechaa jirru tokko sararaati ibsa isinii kenna. Baay'ee ijoolleen faamiliin ani keessa hojjedhu keessaa wal beekni Itoophiyaawwi irra caalaan isaanii kan afaan hin dandeenye yookaan immoo isaa afaan Oromoo naasana maaliifadha. Mucattiin kun mucaa dabuubidha. Intala dabuubii baay'ee kan namatti toltuu fi nama hundumaa fira kan taate nama kam wajjiniin iyyuu kan walii galii dandeessu jechuudha. Hojii isheen asitti qopheessitee na eette kunuunsuma kana ofuma ishee hojjetachuudhaaf jette yeroo ati dhufti immoo isa wanta hojjedhu hin qaba. Namni biraan akka dhufuun barbaadu akka ati dhuftu hin barbaadanaan jechaa turte. Bilbiltee jechuudha. Isa booddee anis immoo isaa ergan buna jedhee shaayii jedhee odeessinii taphannee maal jennee booda akka sarraateenyotaatti jechuudha ni beektanii. Isa booda gara hojii ishee eegalte ani viidiyoo waraabaan jira. Manni isaanii viidiyoo waraabuudhaaf illee baay'ee kan namatti tolu, manni isaanii baay'ee kan bareedu. Garuu ani sana kanaatti intinaan jedhu bakka isheen hojjettu bichaa isinii waraabaa jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan yeroo baay'ee wantan irraa fayyadamurraa isheenis immoo as dhuftee qunxurri godheennan kennaa fi amma garuu adeemsa keessa ofii ishee hojjetachuu akka isheen bartu waan barbaaduuf isheen illee ofii hojjetachuun barbaada. Baay'ee na fayyadee jira jettee wanta ishee barbaachisu hundumaa qopheessitee na eegaa turte. Kaleessa seengaddas ijoolleen achi deemanii turanii garuu ana miti kan na waliin hojjechuutu geessee jechuudha. Maaliif haftees eegaan ture naan jette har'a garuu akka gaaxaameeti anis immoo irra bu'ee. Kunoo amma kana hojjetachuuf qopheeffachaa jirti. Wantoota ishee barbaachisan yookaan wantoota isheen qopheeffachuuf jirtu waan manitti fayyadamaa ture duraan kennee fi itti fayyadamtee waan beektu baay'ee ishee gargaare. Rifeensi ishee haala bareedaarra jira. Isheen illee ofishee ofirratti hojjetachuu fi akkamittiin akka qibaatii mana keessatti hojjetanii itti fayyadaman sirriitti barachaa sirriitti hubachaa jirti waan ta'eef baay'ee namatti tola. Kunoo akkuma argitanii akkuma yeroo ndasiniin jedhu ooyilii mana keessan keessa jiru kamuu taanaan itti fayyadamuu dandeessuun hin jedheera. Asitti ooyilii gireepsiitu mana isaanii jira. Isheen hin binne zayitiin kun kanuma madaamiiti jette. Gireepsii jechuudha inni kunis baay'ee tokko gaariidha. Erga avukaadoo ala kanaanii qola isaatirraa quncistee booda kunoo akkasitti maashiniitti daakaa jirti jechuudha. Aga xumuraatti utuu mana jiruuti kan isheen rifeensa isheetti dibattu illee. Isa booda baay'ee haasaa baay'ee kolfaa baay'ee taphachaa kunoo haala kanaatiin daakamee bullaa'eetu jira. Bollaa'ee jira. Kana jechuun akkuma suuqirraa bitamu orgaaniik keessatti hojjechuuf deemaa jirachuudha. Kunoo bakka kana maxxansa qulqulluu irratti gadi naqxee jirti. Maayinni avukaadoo fi ooyilii gireepsiitii jechuudha. Isinis immoo zayitii simbira jedhu kan isin cinaatti argamu simsim ta'uu danda'a, oliif ooyilii ta'uu danda'a, zayitii noormaalii ta'uu danda'a, kokonaatii ta'uu danda'a, whatever waan simbira jiru irratti fayyadamuu dandeessu baay'ee wayi. Akkasitti of amansiisaa isin jechuudha. Isa booda amma kanaa xiqqoo kan isheen itti dabaltee roosmarii gogaatu jira. Roosmarii gogaatti dabaltee abidda yookaan immoo isa kunoo miidiyaamii irratti keessee jirti. Maaliif akka ho'uuf malee akka takattakee danfuun miti. Maaliif kun nyaatama osoo hin taane rifeensaatti dibama. Amma kana baay'ee bareedee ooyiliin isaa keessaa bahee orgaanikii yookaan akka suuqirraa bitamutti bahee jira jechuudha. Haga xumuraatti nu waliin turaa isinillee akkasuma haala salphaa ta'een avokaadoon tokkoon ishee birrii tokkoof saantiima wayiifaa bakkatti birrii 2-3 ta'u isinee jira. Tokko ishee bitattanii lamaan ishee bitattanii torbanitti yeroo tokko itti fayyadamuudhaan mana keessatti waan salphaa ta'een hojjetattanii itti fayyadamuu dandeessu. Warri viidiyoo haga xumuraatti dhaggeeffatanii akkasiin hubattan akkasiin galu akkasiin jaallattan asumarraa isinitti hima. Warri gaaffii qabdan immoo viidiyoo haga xumuraatti waan dhaggeeffanne waanuma ni dubbadhu irra deebiitiin na gaafachuu jechuudha. Kanaaf piliis viidiyoo haga xumuraatti dhaggeeffachuu yaala. As kanatti hababaa madaamicha guyyaa lamaan duratti tasaafartee biyya biraatti deebi'anii namatu kennaa fidee fi teebilirra jira. Asumarraa nuti immoo dikoorii godhannee maal rakkoo qaba jettanii bakka kanatti keessaatti caalaluu fi sirriitti qulqullaa'ee akka ba'uuf maaliif kan irraa fi immoo ol kaawwatti waan ta'eef inni sun illee akka hin tabalaashoofne sirriitti cidaatiidhaan keessaatti caalalamuu qaba. Kunoo akkuma argaa jirtanii keessaa caalaluutti jirti jechuudha.
Kunoo kana fakkaata baay'ee cimtuu baay'ee wanta namni godhe tokko hojjechuu baruudhaaf nama yaalii gochuu turte ana baay'ee tokko natti tolte mucattiin kun jechuudha. Akkuma isiniin jedhe ijoolleen dabuu nama wajjiniin baay'ee walii galu jaalalaa jechuudha guutummaa guutuutti. Kunoo gaa akkuma argaa jirtanii keessaatii calalaatti haala kanaatiin qodaatti naqachuutiin rifeensa isheetti dibachuutti jirti. Kana jechuun utoo miiciin dura daqiiqaa 30 wantoota akkasitti kunoo wanti keessaa bahi kana fakkaata sirriitti qulqullaa'ee keessaa bahu qabaachuudha kuni. Ooliin kun yoo tures yoo buleesii hagamu yoo ta'e hin tabalaasha'u rakkoo tokko hin qabu. Rifeensa dadhabee, rifeensa ciccituu, rifeensa buqqa'uu fi rakkoowwan rifeensa gahan hundumaadhaaf furmaata yookaan qoricha guddaa kan ta'e yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama kan fiduu danda'u tokko kana. Wanti isheen eegduufis kana wanti isheen yaaddis immoo milkaa'ee tasaa ka'eefii jira. Anas baay'ee natti toltee jirti kunoo haala kanaatiin gara kilaasitti erga deebine akkasitti rifeensa isheetti masaaji gochaa jirti. Isa booda miicii qulqulleessii maal godhii jedheeti biraa galee jechuudha. Riizaaltii isaa immoo akkasuma yeroo biraa yoo wal arginu deebisee isinii fiduu danda'a isiniin jedha. Amma kana kunoo kana fakkaata akkasittiin isinis immoo itti fayyadamaa isiniin jechuu fi yaada qabdan akkamii beektii hin beektuu kan jedhu warri beektan illee dhimma kanarraa jiraate yaada keessan koomentii irratti barreessaa fiiti. Waan jettan jedhaa isiniin jedha. Inni kan biraan akkuma jalqabatti isiniin jechuu yaale wal jajjabeessa namni kamuu walaa jajjabeessu bahee haa hojjetu waan beekurra ogummaa fi muuxannoo isaarraa mudannoo isaarraa uummataaf haa qodu waliif haa qodu wal jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo biraatiin nagaan deebi'ee dhufutti nuti waan isinii qabannee dhufnee agaammaatti kana fakkaata. Waan nu hordoftan waan nu wajjin turtanii fi baay'ee galatoomaa ulfaadhaa bakka jirtanitti. Yeroo gaarii qabaadhaa hamtu isiniin argin gaariin isiniin darbiini lafa yaada keessan biraan isin haa qaqqabsiisu isiniin jecha baay'ee.